Addunyaa nama muraasa jireenya gaarii badhaaftee guyyaadhaa guyyaatti rakkoo tokkoof dhiphina danuu malee dhala namaa keessa bashee kan jiraatu. Harki caalmaan dhala namaa immoo yaaddoo fi rakkinaan marfamee bari'uu lafaaf dhiyuu aduutu isaaf yaaddoo hamaa ta'etu dirree addunyaa kana keessa socho'a. Addunyaa wantoota faallaa lamaan marfamtee dhala namaa of keessatti hammattee kaaniif gammachuu arjoomaa, kaan irraa gammachuu inni qabu booji'aa, sakaaniif immoo gadda gumaachaa orbiitii isheerra naanna'aa ooltee bulti. Addunyaan kun isa gammachuu malee uumamuu gaddaa tasa quba hin qabne, akkasumas isa gadduu fi gidirfamuu malee gammachuun jiraachuunsaa kan gurraa hin qabne, qaamota faallaa fi walirraa fagoo teessoo tokkorra keessee konkolaataa isheen geejjibdi. Yaa addunyaa kana, addunyaa raajiif addunyaa qaanii, siniffama gabaabaa. Deebii harmee. Falmataa jedhama jireenya isaa wajjin akka morma wal qabee wal'aansoo keessa galetti jiraachaa nama dirree addunyaa kana keessa jiru. Har'a haalonni jireenyaa itti dukkaneessanii abdiinni boriif qabu laamshessanii boquu waaqni ol qabee uume gadi buustee umurii isaa kanaan hadhaa jireenyaa danuu gidiraa guyyoonni baatan hedduu sagalee abdii kutachiisaa baay'ee deemsa isaa keessatti argee dhagee isas mudatee tarkaanfii deemsa isaa marayyuu yaaddoof dhiphinaan takaaltee kuffisuuf wal'aansoo qabaa jirti. Egaa uumamummaan waaqni miira yookaan fedhii waliin dhala namaa uume. Kanaaf eenyuyyuu fedhii guddachuu, fedhii gaarii jireenya isaa keessatti akka ta'u hawwuu fi fedhuu qaba. Falmataan jireenya isaa irraa ilaalee waan abdatu miti, waan jabaatu hin fakkaatu. Haa ta'u malee borii fi egeree isaa tilmaamee yaadaanii malee garuu gammachuun guutamee jireenya hamaa keessa taa'ee kolfa xiqqoo kolfe, abdii ofitti hore. Falmataan imala yaadaa keessaa dammaqee eenyummaa isaa har'aatti immoo of deebisee ariitiidhaan gara manaatti galuuf tarkaanfachuu eegale. Dhalli namaa iccitii gola addunyaa kana mara keessa jiru utuu dandeettii arguu qabaatee silaa gola addunyaa kanaa waan garaa garaa hedduun guutamtee argamti. Gola isa tokko keessa wanti hunduu filannoodhaan filatamee raawwatama. Nyaanni filatamee nyaatama. Uffanni filatamee hunduu filannoon raawwata. Gola isa tokko garuu jireenyi filannoo osoo hin taane jiraachuuf dhibuudhaan raawwatama. Jiraannaan kan jirutu uffatama, kan jirutu nyaatama, kan jiru malee filannoon homtuu hin godhamu. Dhimnaan immoo dhiisuudha, taa'uudha. Haati falmataa warra gola argannaan nyaachuu fi dhimnaan dhiisuu keessaa ishee tokko. Hiree ishee ta'ee jireenya jaaddoo fi dhiphinaan gara ishee dhuftee waa'ee ilma ishee falmataa yaaddee teessee immaan ofirra lolaastee ciniinfachaa waa'ee dhala ishee abbaa malee guddistee waliin dhamaatti. Miira gaddaa keessa seentee wawwaachaa bu'aa lafaa ol kaatee gara manaatti ol seenti. Yaa gara haadha jireenya guutummaa ofii dhiisuun dhala ofiif jiraatu, beelaaf dheebuu ofii dandamachuun dhala ofiif yaadda'u. Haati falmataa gara manaatti ol seentee meeshaalee nyaataa homtuu keessa hin jirre sila ofiin qadaadde akka waaqni dinqii godhee guuteetti eeguun kanas sanas ni banti. Sanuma gadditees deebitee cuftee homaa falas dhabdee harka duwwaa mana duwwaatti ilma ishee eeguu murteessite. Yeroon mana barnootaatii galanis ga'ee jira. Falmataan akkuma mana isaaniitti dhiyaachaa jiru yaaddoo fi dhiphinni jireenya isaas dachaa dabalaa qofaa ofitti haasa'aa imalarra jira. Guyyoonni isaa hedduun dhiphinaan kan guutanidha. Sammuun isaa waa'ee tokkittii haadha isaa yaadee waa'ee jireenya isaa dhiphachaa qofaa ofitti haasa'aa fuula isaa dukkaneessee gara manaatti deemaa jira. Kana gidduutti mucaan callistee duuba isaa deemtee isa ajjabaa turte. Biiftuun duuba falmataan dhuftee sakkoo isaa tuqte. Falmataan addunyaa qofummaa keessaa dammaqsite. Biiftuu mucaa daree barnootaa isaati. Booji'amtuu jaalalaa falmataati. Ani kan hin jedhu mee falmata? Mee amma yoomitti addunyaa namaan guutuu
waliin kolfuu fi taphachuu utuu baqachaa namarraa adda baatee qofaa kee jiraatta. Falmataan biiftuu akka ibiddaa boba'aa haasoftu bishaan buddusee tokko waan dhaamsu fakkaata. Miira aariin biiftuu ofirraa darbatee sagalee guddaan tish waa'ee nama maaltu na dhibeere namni waan naaf godhus waan na godhus hin qabu qajeelfamni jireenya koo immoo harka keen jiru amma yoo ofiif jettee na biraa deebii dhiphinni biraan barbaadu kan kooyyuu nagaa. Baay'ee sagalee guddaa fi aarii guddaa of keessaa qabuun biiftuutti dubbatee fuulduratti qajeele. Fuulli biiftuu daqiiqaa gidduutti jijjiirame. Naasuu guddaa keessa seentee dubbachuu isheettis aaraa miira aariif gaddaan xiiqii guddaa keessa seentee ammas duuba isaa deemuu itti fufte. Fiigdee isa qaqqabdee ammas haasaa eegalte. Falmii koo anta summaa jibbaaf miti kanan akkasiin jedhe. Falmata an maanis godheeree moo maal taate jedhee si gaafachuu kootu dubbiidha. Ati immoo keessa baate an nama dhiphina kee dhiphachuu fedhudha jettee of tasgabbeessitee aariidhaan dubbattus falmataan ammayyuu biiftuu ofirraa faccisaa namni na bira jiraa namni na bira hin jiru hin jenne callisee deemsa isaatti dhufe. Ejjennoon falmataa gargaarsa eenyuu fi nama dhiphina isaa qooddatu kamuu gara jireenya isaatti affeeruun barbaadu. Kanaaf biiftuudhaan sagalee guddaan rakkoo koofuma kootii furachuun dirqama kooti. Madaa koos namni akkanaaf fayyisu hin barbaadu. Obboleettii koo yoo waaqa sodaatee na dhiisi jedhee biiftuuf deebii kenne. Biiftuun yaalii falmataatti siquuf har'aa borii gootuun milkaa'uu waan hin dandeenyeef mufannaa hamaa keessa seentee aariidhaan falmataatti dudubbachaa erga xiqqoo waliin deemtee booda baay'ee gaabbii keessa seentee biraa deemuu filatte. Sacinaas gara harka bitaatti gortee falmataarraa addaan baate. Falmataaf namni hin beeku malee inni haadha isaarraa kan hafe nama kam waliin haasa'uu isaaf du'aadha. Jireenya qofummaatti sirriitti bareera. Kanaaf yeroo hundumaa qofaa deema. Nama waliin haasa'uun baay'ee isa hin gammachiisu. Namni rakkoo namaatti quba qabee rakkoo sana bal'isuuf hamlee namaa kuffisuuf mogolee namaa buusuu malee namni jabaan jabaatee nama jabeessu qofaan waan lakkaa'amuuf yaaddoo isaa qofaasaa qofumaa yaaddaata. Falmataanis dadhabaa fi beelaansaa suuta tarkaanfachaa mana ga'e. Mooraa manaa isaa keessa ol seene. Innis akkuma balbala banee dhaabbateen garaan meesaa ilaalee xiqqoos akka na'uu ta'ee tuma dhaabbatu galaana yaadaa daakuu eegale. Sabara ijoollummaa isaa jaalala abbaan isaa isaaf qoodaa ture. Jaalala maatii isaaf jireenya yeroo abbaan isaa jiru sanatu yaada falmataa keessaa bilbilee isa yaadachiisetti eegale. Innis yaada isaan qofaa ofitti haasa'uu eegale. Ergan abbaa koof biraa dhabee waggaa 9 guutee jira. Yeroo sana jireenyi keenya qananiin kan guute jireenya bareedaa jiraachaa turre. Sin ajaa'iba gammachuuf nagaan mana keenya keessa ture illee adda ture. Haati koos yeroo sana dargaggeettii jabdu turte. Akka har'aa kana dulloomtee jireenya ishee hin joorsine. Abbaan koo abbaa qabeenyaa beekaaf daldalaa meeshaalee garaagaraa ture. Haa ta'u malee qabeenya horachuun abbaa koo asiif achi fi kennu jiraachisuun namoota baay'ee tasumaa hin gammachiisu ture. Abbaa koo akka inni hojii isaa kanatti hin milkoofneef hojii isaa kanatti akka inni kasaaruuf yaaliin hin godhamne hin jiru. Qarshiidhaan namatti bituun reebsisu, mana dhufuun isa doorsisu, wanta garaagaraan baay'achaa dhufe. Dhuma keessa namni aangoo qaban muraasni ragaa sobaa qindeessuun abbaa koo liqii qarshii baay'ee akka jirutti godhanii karaa seeraatti dhufan. Abbaan koo garuu sababa kana irratti qindaa'ee itti baay'ee gadduun dhukkuba dhiibbaa dhiigaan qabamee dhiphachuu eegale. Na yaadadha yeroo narmee koo dhoksee mimmaansaa harcaasee bu'u. Isa booda turtii ji'a muraasaa booda qabanii isa hidhan. Anaaf haadha koo immoo mana keenya keessaa daandii irratti nu baasan. Egaa akkasitti abbaan koos turtii muraasa booda du'e. Anaaf haati koo gargaarsa namootaan jireenya jedhamne jiraachuu eegalle. Kunoo har'a sadarkaa abdii hin qabne kanarra geenye. Jedhee yaadaan jireenya isaanii kaleessaa taajjabe. Egaa falmataaf harmeensaa haala kanaan qofaatti hafuun kunoo har'as isaanuma lamaan qofaatu waliin jiraachaa jira. Quuftiif qananiin akkuma abbaa falmataa erga isaan irraa addaan ba'anii waggoota hedduu lakkoofsanii jiru. Haati falmataa dhala ishee tokkicha dhaabbattee eegaa turte. Yeroo inni dhufus falmii koo hin beeloftee dhala ko
jettee gara isaatti deemtee dhukkubni ishee akka baay'eetti cimeetti himtee harka isaa qabattee ol seente. Falmataatti qorumsi kallattii arfaniin xiyya isaaniitti darbachuun harka kennisifachuuf yaalaa jiru. Harmeen isaa dhibee duraan ishee gidirsutu har'a humnaan oli dhiphisee laaffisaa dhufe. Falmataan nama itti fiiguus dhabee gara dukkaana qorichaa tokkoo fiigee deemee haala harmeen isaa irra jirtu mara itti himuun akka qoricha laataniif kadhate. Ija guutee dhaabbatee bitachuuf qarshii homaaf harkaan qabu. Kanaaf sassaalfachaa tola akka kennaniif irra deddeebi'ee kadhate. Haala harmeen isaa irra jirtullee tokko lamaan itti hime. Haa ta'u malee deebii inni argate isaan ni eegee hin taane. Gaddaa hamilee dhabaa dukkaana qorichaa sana keessaa ba'ee garatti goruu wallaalees takka dhaabbatee asiif achi ilaalee yaaddoo isaaf furmaata dhabee qajeele. Haati isaa mana keessaa dhiphina guddaa keessa jirti. Dhukkubni ishee waan itti ka'eef dadhabdee jireenyaaf du'a gidduu jirti. Yaalamuufis humni isaa hin jiru. Isa kaaniif guyyaadhaa guyyaatti gammachuun edaamaa yoo bulu, kaaniif immoo rakkoo irratti rakkootu dhalata. Falmataaf haati isaa waa'ee jireenyaa yaadda'anii utuu jireenya jiraachuunsaa itti ulfaatu waggaa dheeraa yeroo kana ishee dhiphisu gola yaaddoo guuttetti yaaddoo dabalataatti ta'eera. Sammuun falmataa kanaaf furmaata barbaada waan jiruuf iji isaa gamoo ijaarsarra jiru tokkorra buute. Yaadaan qabee gararraa hanga gajallaatti xiqqoos dhaabbateetti yaadee sammuu isaa keessatti tarii na hojjechiisuu laata jedhee of gaafatee gara gamoo kanaatti gore. Kaayyoon isaa waan argate hojjetee qarshii argachuun haadha isaaf qaqqabuudha. Kanaaf sadarkaawwan gamoo sanaarra deemee yeroo ol ba'u lubbuu haadha isaafis umurii akka dabalaa jirutti lakkaa'e. Miira sodaan suuta gara gamoo kanaa yaabee bakka abbaan qabeenyaa dhaabbatee hojjechiisus ga'ee suutuma utuu sodaatu itti siquun dhaabbate. Abbaan qabeenyaa sunis dhimma nama isa cinaa jiru iyyuu hin godhanne callisee bilbila isaa haasa'a. Falmataan erga isaan haasaa xumuranii booda cinaa isaanii dhaabbachuun sagalee gadi qabee gungumuun dubbachuu eegale. Gara isaaniittis dhufee sagalee gaddaa fi miira gadadamaan maaloo adaraa keessan hojii hojjedhee harmee koo fayyifachuun barbaada. Adaraa keessan harmeen koo tuulaaluu na jalaa duufi maaloo hojii na hojjechiisaa jedhee yoo waaqni namaaf kaaseef jedhee dubbate. Abbaan qabeenyaa callisee xiqqoo erga dhaabbatee booda xiqqoos kolfee gara falmataattis galagalee amma immoo bifa jijjiirrattanii gara koo dhuftanii akkasitti kadhachuu eegaltanii maal isheen kun hojiin kun tapha ijoolleessitee ta'e beenoo amma narraa gadi beek jedhee falmataa darbatee lafatti dabale. Falmataan baay'ee rifatee hojii na hojjechiisaa jedhee gaafachuun isaa hattuu isa gootee isa salphifte. Akka nama yakka dalageetti hojjetoota manichaan dhiitamee kabalamee gadi darbatame. Dinqiidha. Harmee isaa oolfachuuf qorichas kadhatee hojiis erga dhabee ofuma isaa garaan meesaatti akka duwwaa harmee isaa du'a oolfachuuf fiigaa gara manaatti gale. Balbala isaa qees suuta gara manaatti ol seene. Harmee isaa harmee jedhee harmee haa ta'u malee falmataan ija babaasaa harmee koo si waamaan jiraam maaloo naaf owwaadhu harmee koo harmee naaf deebisi deebii kanaaf hin callisiin harmee jedhee mataa isaa qabatee iyyaa gadi ba'e. Tokkitti isaa yoo dhabe kan itti obsu yoo argate kan waliin qooddatu harmee isaa ishee gara laafetti ofii beeloftee qofa isaaf qabsooftu harmee isaa ishee garraamee jiraachisuuf sababa kan taate harroof cinaa dhabee iyyaan maraachaa daandiitti ba'e. Harmeen falmataa afaan abbaa isaa qabattee yaaddoo fi dhiphina jireenyaa falmataatti dhiistee addunyaa burraa burree kanarraa godaante. Qabsoo jireenyaa inni hadhaan sun dhiiga namaa xuuxee lafee namaa haphisu sun nagaa waan jetti fakkaata.
Falmataan haadha isaa deebisachuuf lafarra gangalatee biyyoo haadhee boo'ee garaa isaarraas gaddee imimmaan cobsee lafa ciisus haati isaa akka deebitutti hin deemne. Gaddaamaa kan gaabbiimtu sami madaa qooruuf yeroo hin qabne ulfa ciniinsuun guutamee yeroo doomsaa hin beekamne taate jireenyi Falmataa. Namni isa hir'uuf gara isaatti imalu tokko iyyuu hin jiru. Kaleessa harmee isaatu isa cinaa uumamaan olii anaaf siinaaf kenne badhaasa koo sangafaa. Hawwiin garaa kootii si arguudha kanaaf na dhiistee na deemiin matumaa. Harmee na dhiistee na deemiin matumaa. Siitu dhibboo kofuraa. Humnaan butee buluu sajaalanaan dhabee humnaan argachuu gaaffii kaleessa jaalallaan gaafachaa ture humnaan deebisuuf murteeffate. Waaqni sababa tokko malee anaaf siif isa wal cinaatti hin uumne. Namni namaaf akka barbaachisu uumaan dursee beekeera. Armee kun jira sechaarti. Naa gaamani. Jalqabi maali? Mate. Dimba kira baki. Dimerio. Tak karat. Dokter, tewas kamu. Bisa? Ya,